Faantuu Damsee garoota Jittaffeeraa kabaja guddaan teessoo keessan irraa kaatii haamileedhaan asitti naa gaggeessaa. Ladies and gentlemen, to do a welcoming speech, Faantuu Damsee. Duraan dursee akka hunda dandeenyu nu godhee kana siin nu ga'e Waaqayyoo haadha isaa wajjiniin naa galatoomuun jedha. Jirtu. Jecha Hacaaluu Hundeessaati. Abbootiin haadholiin keessummoonni uummanni biyya keessaa fi biyya alaa hiriyoonni acee biyya keessaa fi biyya alaa qeerroo fi qarree daa'imman dorgomtoonni badhaasa hacee waggaa lammaffaa irratti kaadhimamtan warri injifattan tamsaasa kallattiin nu hordoftan hundi keessan guyyaa har'aa akka wal geenyuuf kan bidiruu fi odaa nuuf ta'ee abbaa warraa koo abbaa ijoollee koo goota jaalalaa amanamaa qulqulluu abbaa dhugaa fakkeessuu fi fakkaachuu hin dandeenyeen goota ija barbadaa Hacaaluu Hundeessaatiin baga guyyaa kana geenye baga nagaan dhuftaniin jedha. Abbaa bittii koo akkamnaaf jirtaa qaamaan erga nurraa fagaattee anii fi ijoolleen kee yaaddoo fi jaalala keen ala jireenya biyya dhugaa fi dhiiga namaa xuuxxuu irra jiraachuu keenya itti fufnee waggaa 3 guunnee yaadaan yeroo hunda waliin jiraannas. Gaaffii ijoollee keef deebii dhabuus bakka ati deemte akka hin deebine amma humni isaanii hubatanis amanuu garuu hin dandeenye hin dhuftaa kee eegaa ala ilaalaa wabuu milkuu fi giiftuun yeroo waamtu si awwaachuuf wal jalaa qabu garuu hundi hin jiru hacee koo nutti abjuu taate yoo jirtu utubaa keenya dabartee karaa fi abdii keenya siinan jiraachaa jira akka warri gantuun yartuun moortuun goomattuun ajjeesne jedhanii yaadanii fi dhugaa kee irra ciisanii ati dabartus isaan caaltu hacee koo nuti akka jiraatutti jirra nuti akka jirrutti jirra ati yoo akkamitti jirta akka arjooma waaqaatti har'a geenyeerra. Hacee koo erga ati nu dhiistee godaantee wanta baay'ee taaneer ta'as jirra abbaa carraati waan kana hin argineef jechuudhaafani. Garuu waan hunda dubbattee fi raagdeetu deemte natu si hubachuu fi si eeggachuu dide malee hacee koo kan si nyaatee si nyaachises fira haa ta'u diina osoo hin beekin amma yoonaa omaa hin dhageenye waan biyya keenya atuu silaa beekta dubbiin irra dibaadha. Meenatti himi hacee koo kan osoo jiraachuuf jettu narraa gargar si baasanii maalumaan si tuqanii waggaa 3 guutuu dhugaa kees hin barree gumaa kees hin baasne eenyu akkasii nyaatee nama natti himuun dhabe dhiifama hacee koo nan dogongore firri dhaabbataa fi diina hin qabu naan jedhaniiru jettee taatu. Namni namaa bineensan qabu leencillee dhalee booda qodhallee dhalaa ilmi abbaatti nun baane keenya kuniyyuu falaa akka ijaaf adaamii alaalatti wal dheessaa kunis seenaa dhagatee mana gumaa wal geessaa mana gumaataa malee mana gumaa nun geessin yaa rabbi hunda dandeessaa jetteetu geerrarte garuu namni si dhagahee fi namni sitti bahee hin jiru. Dhugaadha hacee koo kan du'e kan jirus akkuma jirutti jira dhugaa kees nyaataniit gumaa kees baatanis jiraachaa jiru. Hacee koo ati jettee jaalalli kan barbaachisu jaalalan kan mo'amuuf qofa waaqayyo iyyuu obsee nama cubbamaa ni adaba ajjeestoonni murtii dhiyaachuu qabu jettee ayii ajaa'iba.
Hacee ajjeesisuuf kan murteessitanii ergamtuu keessan hidhaa baastanii eenyuma abdattan eenyum bakka buutan dhugaa waliin dhahuun waliin wal hooggantan maaf wal ilaalu hubachuu dhabne warri hacee ajjeesise maaliif hin qabamne edaa anuu gowwaa kanan kana yaadu eenyuun adda baasu hunduu waliif yaadu kan na ajaa'ibu kan na dinqu ajjeesaaf ajjeesisaan harka dhiigaan wal dhiqu. Kan hacee ajjeesisee nyaatee qeerroo fi qarree dabalatee kan dhiiga kee gadi naqee waakkate gaggeessaasiif malu si dhorkate edaa anuu gowwaa kanan kana yaadu eenyuun gaafadhu hunduu waliin nyaatu mootummaanis haa ta'u warri mootummaa dhiiga hacee nuu baasaa hin beektu hundumaa. Ammas gara fuulduraas waaqa gaditti dhugaan kee warra si ajjeesee fi mucayyoo si bira turte bira akkasumas namoota hedduu bira jira. Eenyumtuu anaaf qulqulluu miti ani qulqulluudha kan jedhu yeroo darbes dubbadheera dhugaa abbaa warraa koo dhugaa fi jiraatee dhugaaf darbe goota ija barbadaa darbeerre jiraatee sin caalu darbeerre sin caalu akka dhugaa isaanuu baastan ammas sinin gaafadha. Hacee koo ati mee osoo hin dubbatin hin sodaatin lubbuu kee irratti murteessiteetu ummata kee falmaa turte ati jiruu kee keessatti dhugaaf dhaabbattee dhugaaf dabarte dhugaan dhuguma nama sodaachisa warra sobaan jiraatuuf. Hacee koo dhiirummaa gootummaa dhugaa ummataaf falmuun namummaan waan hunda fudhattee deemte maaliif akkan si gaafadhu sittan hima. Warri jiraa keetti si sodaatanii erga dabartee siin dhaadachaa jirani kaan umurii aangoo isaanii ittiin dheereffachuuf kaan immoo akka giriin kaarditti sitti fayyadamaa jiru. Kan gaafii natti ta'u dhugaa hacee ukkaamsitanii irra ciisuun caala nama hacaaluu ajjeese nan beeka jedhanii miidiyaa irratti odeessuun yakkamaa dhoksuun yakka akka ta'e osoo beektanii callisuun hundi keessan akka hacee ajjeesistan nuuf mirkaneessitaniitu hirkisaan dallaa hin ta'u. Hacee koo ati duras ammas gara fuulduraas inuma jiraatta goota qoricha gantuu fi yartuu yeroo jirtus dabartus hunda caalta hunda raasta. Mee gaafii tokkoon isin gaafadha. Warri as jirtan tamsaasa kallattiin nu hordoftan hundi keessan hacee sammuu keessan keessatti sirriitti yaada. Haceen isin fuuldura taa'ee ija keessan keessa ilaalaa tapha isaa mi'aa sanaan isin taphachiisaa kolfa isaa miidhagaa sanaan isinitti kolfaa asii fi achi garmaamaa. Gara laafummaa isaatiin imimmaan harcaasaa maaliif warri dhugaa koo beektan callistanii isiniin jechaa jira. Isin maal jettuun? Gara kootti yoon deebi'u hacee koo gara laafessa koo kokkolfaa koo goota koo nan jiraaf hin jiru hin jirreefis jira nan du'eef hin duuneefis du'eera samiirraa gad sin buusu lafaa ol sin kaasu manni kee fagoodha waamee sin deebisu sagalee kee nawwee tapha keen dharra'ee si yaadee jiraachuun jiruu kiyya ta'e hacee koo tokkicha koo goota onneen sibiilaa kan si nyaate hundaaf dhiigni kee summiidha hacee koo tokkicha koo jiruu koo turii koo abbaa wabii abbaa milkii abbaa giiftii karaan irra deemtes fagaateera silaa bakka ati hin jirre dhugaanis badeera naaf dhufta jedhee tan balbala ilaalaa ati dhufuu baattus aniyyuu nan dhufa karaa irra deemteen ani sittan fufa walumaan jiraannaa dafii na waammadhu mana naaf qopheessi abaaboo kutadhu kiyyuu koo naa dhuftee jedhii na hammadhu hacee koo sii dhufee jedheen si hammadhaa gubaa keessa kootii sumattanii madha dhugaa kee barbaaduuf hin baanee balbalaa dadhabduudha ani naaf mali kaamalaa onni akka keetii hin qabu gonkumaa. Hacee koo keessummoonni kee taa'anii na eegaa jiru waan ta'eef amma dhufutti nagaa naa ta'e. Haceen yeroo lubbuun jiru hojii hojjechaa ture itti fufsiisuuf faawundeeshinii Hacaaluu Hundeessaa waggaa har'aa tokko jedhee badhaasa Hacaaluu Hundeessaatiin kan jalqabe yoo ta'u waggaa kana keessatti godina Booranaa uummata sababa hongeetiin rakkateef aanaa mi'oo
ganda bokkuu luggumaa fi aanaa dubluqitti dhiyeessii dhugaatii bishaan qulqulluu qarshii miliyoona 28 oliin hojjechiisee eebbisiisuun isaa ni beekama. Akka hojiin kun galmaan gahu Akka hojiin kun galmaan gahuuf kan gargaarsa nuuf gootan namoonni biyya keessaa fi biyya alaa hundi keessan maqaa abbaa warraa koo Hacaaluu Hundeessaatiin galatoomaa jechuun barbaada. Haftee Acee itti fufsiisuuf faawundeeshinii Hacaaluu Hundeessaa karoora gurguddaa of harkaa qaba. Karoora kana galmaan gahuuf isinis yeroo tokko qofaa 7855 irratti okay jechuudhaan guyyaa guyyaan qarshii tokko gumaachuun dirqama lammummaa keessanii akka baatan abdii guddaan isinirraa qaba. Isinoo maal jettu? Akka namaa osoo hin taane akka waaqaatti as geenyee badhaasa Hacaaluu Hundeessaa marsaa lammaffaa qopheessuu keenyaaf gumaacha guddaa gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama. Warri dorgommii kana irratti hirmaattan injifattan baga gammaddan baga nagaan dhuftan jechuun barbaada. Warroonni kaayyoon faawundeeshinii Hacaaluu akka galmaan gahu yaaddan Awaardiin Hacaaluu Hundeessaa waggaa lammaffaa akka milkaa'uuf nu gargaartan yaadaan qabeenyaan beekumsaan waan hundaan nu cinaa dhaabbatu hundi keessan maqaa Hacaaluu Hundeessaatiin faawundeeshinii Hacaaluu Hundeessaatiin galatoomaa ulfaadha jechuun barbaada. Yeroo marakaa inuman jedha ammas nan jedha gara fuulduraas nan jedha dhugaan Acee akkam baane hundi keenya ni beekna. Hundi keessan daa'imni guddaan otoon jedhiin dargaggeessa otoon jedhiin amantii qabdaniin bakka jirtanitti hundi keessan akka nu kadhattan adaraa akka imaanattan isinitti dhaammadha. Dhugaan ilma waaqaatiidha. Galatoomaa. Amaleen itti xinnaata. walitti qabduu boordii faawundeeshinii Hacaaluu Hundeessaa haadha manaa artistii keenya Hacaaluu Hundeessaa akkasumas haadha wabii galatoomi. Nandaamu faawundeeshinii kana tumsuu gargaaruu karaa keessaniin immoo faawundeeshiniin kun caalaa akka gargaaruu danda'u akka hojjechuu danda'u ni barbaaddu. Harkuma haamilee kana qabeeni moobaayilii keessan naa baafadha. Hundumti keessan moobaayiliin qabu kaardiin hin qabu hin jiru. Moobaayilii keessan hundumti keessan naa baasa. Ishee xaqqaxaqqii isaa taatu smaartifoonii isaa taatu bilbilumaa ta'u rakkina hin qabu. Meeseejii bira dhaqaatii 7855 irratti okay jedhaa ergaa. 7855 irratti okay jedhaa ergaa faawundeeshinii kana numatu tumsa. እንግዲህ ይህንን ታላቅ ፋውንዴሽን ለማገዝ ለመርዳት ብሎም ደግሞ በእናንተ ገዛ ስራውን በደንብ አጠንክሮ መሄድ እንዲችል ብሎም ደግሞ ሌሎችንም አርቲስቶች ማበረታታት ማጠንከር አይዟችሁ ማለት እንዲችል ይሄ ፋውንዴሽን እናንተ ከጎኑ መቆም አለባችሁ። ከፋውንዴሽኑ አጠገብ ስትቆሙ ከሃጬ አጠገብ ነው የምትቆሙት። ሃጬ ከኛ አጠገብ እንደቆመው ማለት ነው። 7855 ስልኮቻችሁ ላይ ኦኬ ብላችሁ ቴክስት አድርጉ። ያንን ስታረጉ በቀን 1 ብር ብቻ ለፋውንዴሽኑ በየቀኑ ታግዛላችሁ ማለት ነው። ያስማማል? ያንሳል አይደለ?
yemmuu kana goonu immoo amma okay jettanii yemmuu ergitan rakkina hin qabu. Guyyaa guyyaatiin birii tokko tokko qofaa kuta. Paakeejii fayyadamtu yoo ta'e kaardii itti guuttadhaa maaloo paakeejii irraa hin kutu. ፓኬጅ እየተጠቀማችሁ ከሆነ ካርድ ሙሉበት ቢበዛ በወር 30 ብር 26 ነው 26 ብር 26 ብር በወር ፋውንዴሽኑን አገዝን ማለት በጣም ትልቅ ስራዎች መሰራት ይችላሉ ያስማማናል ሶ ፓኬጂ አንሊሚትድ ይስቀባዳ ማለሳተው ገሩ ከኑ ማፍጀተኒ ጀት አትሊስት ብሪከና ካርዲን አንጉተዳ ወሊ ገለመቲ ገለቶማ አመጋ ገረበድ አሳት ዴምና ሀጫሉ ሁንዴሳ አዋርድ ኢሰ ጀልቀባ ሀጫሉ አዋርድ ጀኔ ሙርፍኑ ጎኔር አመስ ኒጎና ሰለም መፋረት ጎሳ ደዳ ፍኔር ገረቦዴ አርግቱ ይቹዳ ወስኒሰ ጀልቀባ ሁንድ ኬኛ እንጃለነ ዴያዳ በዳሳ ገልማ ኡምሪ ጉቱቲ በዳሳ ማሊ ገልማ ኡምሪ ጉቱ This is a lifetime award that we will be giving as our first award this evening. And when we do that, we recognize our great heroes and heroines for the great work they have done. But asagana oton sinittimin eenyu akkanu laatu eenyutu fudhata waggaa kana kan jedhu Eventing kun, sagantaan kun, akkas barede. Wow! Hamileen itti xinnaata. Badhaasa galma umrii guutuu Hacaalu Award. Akkas bareeda. Egaa sagantaan kun akkas bareedee akka ta'u sinis dhuftanii maqaacee ol kaasuu akka dandeenyu sponsorota keenyatu nu gargaare sponsorota keenya hedduu galateeffachuu barbaanna sponsora sadarkaa tokkoffaa irratti sponsora keenya kabajaa Baankii Oromiyaa nu galateeffadhaa sagantaa Oromoo irratti nu jirra jedhanii waan bukkee turaniif hamileen itti xinnaata Baankii Oromiyaa Baankii Awaash Baankii Gadaa Inshuraansii Awaash Isaayyaas Advertisement Baankii Awaash Baankii Gadaa Inshuraansii Awaash Sisaay advertisementis nu galateeffadhaa sponsoroonni keenya hedduu nu gargaaraniiru nu waliin dhaabbataniiru sponsora keenya sadarkaa tokkoffaa kabajaa immoo Baankii Oromiyaa galatoomaa jechuu barbaanna waan nu waliin jirtaniif hedduu gammachuutu nutti dhaga'ama egaa tajaajiloota isaanii hedduu beektu ammuma akka baataniin yoon jedhe cufaa ta'uu danda'a garuu boru ganamaan maaliif waltumsuun akkasitti mini egaa badhaasa galma umrii guutuu kan nu laatan eenyudha Suspensi gochaayiru
ijoollummaadhaan deddeebi'eera. Barataa kutaa sagalii ta'uun otoo jiruu walaloo fi diraamaa afaan Oromoo uummataaf dhiyeessee jira. Isaan damee beekumsaati. Hanga dirree qabsoo ilaalchati. Nama ka'umsaa fi itti galii isaanii walqixxummaa fi dhugaa uummata Oromoof ta'e. Bu'aaleen qorannoo isaanii Oromoo addunyaatti beeksise hedduudha. Gama aartiitiin immoo nama walaloo hedduu kan hin duune, hin dulloomne kanneen akka Assaabalawoo fi Gammachuun Goobana Ji'a jedhee barreessuudhaan Dooktara kabajaa Artist Alii Birraatiif kenneen eenyu inni. Badhaasa galma umrii guutuu kan nu laatan nama baay'ee jaallannu baay'ee kabajnu anaaf barsiisaas abbaa koos kan ta'an Dr. Gammachuu Magarsaa haamileedhaan kabajaan gara waltajjiitti naaf affeera. Dr. Gammachuu Magarsaa barsiisaa keenya hundaadha. Amma taa galatoomaa. Badhaasa waggaa kanaa badhaasa galma umrii guutuu bara kanaa eenyu akka ta'e eenyu akka fudhatu. Magaalaa Dirreedawaatti akka lakkoofsa Awurooppaa bara 1960 keessa sabaaf sablammooti magaalattii keessa jiraatan hundi baandii ammayyaa kan afaan isaaniitiin aadaa fi aartii isaanii ittiin leellifatan yoo qabaatan hawaasni dhugaa kana hanqate uummata Oromoo qofa ture. Eeyyeen waldaan Maccaaf Tuulamaa bifa gargaarsaan Oromoo gurmeesse tarii yeroo sanatti hin turre. Qabsoon waraanaa qonnaan bultoota Baalees hin yaadanne ta'a. Bara wanti hunduu Oromoof dukkana turte sanatti dargaggeessi oborraa tokko warraaqsa aadaa fi aartii Oromoo isii jalqabaa gaaddisa maanguddoo fi hayyoota afran qalloo jalatti uumamteef bu'uura ta'ee mul'ate. Dargaggoota akka isaa kennaa fi dandeettii aartii qaban kan akka Ismaa'eel Muhammadii fi Alii Shabboo gurmeessee hawwisoo seena qabeettii jalqabaa hundeesse. Baandii Urjii Bakkalchaa itti aansuudhaanis hiriyaa jaalalaa kan mooticha guddaa akka Alii Birraa qabattes uume. Inni jedhu waayillan isaa waliin jiraatanii fi qabxii seenaa kana waliin qooddatan. Inni waloo jalqabaa kan wallee safuu yookaan wallee aadaatirraa gara wallee ammayyaa kallattii taraaree fi walaloo weelluuwwan miseensonni baandii afran qalloo hundi weellisan keessaa 90 caalaa kan barreessedha. Gaggeessaa waltajjii fi koomeediyaanii jalqabaa kanaasaa fi qoosaan isaa weelluuwwan dhiyaatan caalaa uummataan jaallatamuuf. Barreessaa tiyaatiraa duraa cunqursaa fi jiruu jireenya uummata isaa mul'istu barreesse. Hunda caalaa hayyuu fi qaroo dhalootaa warraaqsa sabboonummaa uummata Oromoo toora qabsiisedha. Waloo guddaan gooftaan jalqabaa gaazexeessaan gameessii fi qabsaawaan hangafaa Abubakar Musaa Wadaay. Abubakar jechuun muummee dammaqootaa sammuu Oromootaa dhadhawee eenyummaa isaa akka baru kan dammaqsedha. Osoo inni jiraachuu baatee hawwisoon afran qalloo seenaa Oromoo keessatti bakka bu'aa hin arganne afran qalloo hin taatu turte. Hunduu walaloo isaa keessaan of arga. Walaloon isaa kanarraallee sadarkaa madaallii ciminaa fi faaya aartii kan ta'anidha. Kanaafis weelluuwwan Dooktara kabajaa Artist Alii Birraa birraadhaa baree hanga sin barbaadaa hugguutti na jaallattee gama keetiinii hanga kophaa koo na dhiiftee ati deemuuf kaanaanitti akka waliigalaatti tilmaama salphaatiin sirboonni Alii Birraa 150 tahan walaloo Abubakar Musaati. Seenaa raadiyoo Itoophiyaa damee Harar keessatti Abubakar Musaa gaazexeessaa dhaloota keessatti takki wareegama waggoota 46 boodallee qaam yaadannoo hawaasaa tahanidha. Sirnoonni cunqursaan dammaquu uummata Oromoo hadheeffatanii balaaleffachaa turan
Abubakar Musaa hidhaa fi reebichi isaanii kaayyoo sabaaf qaburraa akka isan deebifne waan hubataniif guyyaa jalloo tokko adoolessa 12 bara 1969 akka lakkoobsa biyyattiitti isaa oduu dubbisee gara manaa deemaa jiru rasaasaan isa galaafatan. Abubakar Musaa abbaan ilmaan 3 umurii qaxalee 31 qofaan ajjeefame. Reeffisaa afaan waraabessaa irraa hafe ganama walitti guuramee namoota 4 qofaan awwaalame. Dungoo inni qabsiisee fi toora inni tursiiseen garuu Abubakar Musaa ofiin jiroo tahee arrallee ayyaanni isaan waliin jira. Dhugaadha. Yeroo sanatti Harargee qofa miti akka biyyaattuu jaarmeyni uummata Oromoo gama kamiinuu gurmeesse kaayyoo tokkoof hiriirse tokkoyyuu hin turre. Badhaafamaa galma umrii guutuu seenaa Abubakar Musaa. Egaa seenaansaa guddaadha. Isaan amma lubbuun hin jiran akka dhageessanitti garuu intalli isaanii Zulfa Abubakar Musaa nu waliin jiru. Isaan dhufanii badhaasa fudhatu. Artist Abubakar Musaa. Mucaasanii Zulfa Abubakar Musaa nu galateeffadha. Akkasumas Dr. Gammachuus Galatoomaa teessoo isaaniitti nu deebisaa kabajaan. Galatoomaa. Egaa seenaan tureeraa jenneen irraanfannu seenaa rirminyaatu dhugaa miti hamileen itti xinnaata. Mucaan isaanii as dhufanii waan fudhataniif galatoomaa jechuu barbaanna. Amma gara sagantaa keenyatti fufuutti otoo hin deemin miidiyaaleen jiran hundumtuu as waan waliin jirtaniif sin galateeffachuu barbaanna. Garuu immoo warra sin duuba jiraniif arguu waan rakkisuu fi gara duubaatti akka nu dhaqxan kabajaan sin gaafanna. የሚዲያ ባለሙያዎች Thank you. የሚዲያ ባለሙያዎች ከኛ ጋር ስላላችሁ እጅግ ደስ ይለናል ይሄንን ታሪካዊ ቀን ስለምትዘግቡ። ነገር ግን እዚህ በአካል ላሉ ሰዎች ደግሞ አክብሮት ስንል እዚህ ጋር ስትቆሙ ምናልባት ስለምትከልሉ አዋርዱ በአክብሮትና በትትና ከኋላ እንድትሄዱልን እንጠይቃለን። የሚዲያ ባለሙያዎች ሁሉም ኋላ በኩል የተዘጋጀ ቦታ ስላለ ከኋላችሁ ያሉትን እንዳትሸፍኑ ወደ ኋላ እንድትሄዱልን በትትና እንጠይቃለን። አያሳስብም። ካሜራዎቻችሁ ዙማቸው በጣም ጥሩ ነው ሰምቻለሁ። ስለዚህ አይከፋችሁ። አማ ባንዲ ማሃሪ ብራዘርስ ወሊን አርቲስት አንዷለም ጎሳ ሙዚቃ ተኮኑ ጠበታ ከማሃሪ ብራዘርስ ጋር የምንወደው አርቲስት አንዷለም ጎሳ የተለየ ሙዚቃ ይጫወትልናል። አመሰግናለሁ።
ururse gannale ururse gibe urse ganna ururse gibe aje ko segendadabe 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 Chiriminyate sigane frekisa jabatu sabaf kupa wayoka jabajir mahundesa bari adola ado boro urji gadesa bakal chihunda chalu wayoka koba dukkana ibsa gota negara gabrumani nyaru satu nyara ayun sammobilisa turre bilisumma sabata tarara ursedidesi ururse awashi ursedidesi ururse awashi ajengo jaba ilmo duga ajengo duga guru kapso ajengo jaba ilmo duga ajengo duga guru kapso ajengo jaba ilmo duga ajengo duga guru kapso Sumasa sif kapsi sasabni sida hunda chalu wayoka sif side sadaloni bari adula ado boro urji galesa bakalchi hunda chalu wayoka koba dukkana ibsa jagni sajirra jedhu fulle bahe dukkana ibsa gota negara gabrumman nyaru satu nyara ayun sammobilisa bilisumma sabata tarara ajenko ajenko guru kapso ajenko jaba ilmu duga ajenko guru kapso ajenko jaba ilmu duga
ajeenko Andu'alam Gosa Mahari Brothers Nagalateeffadha. Andu'alam Gosa Radeebiyaa Nagalateeffadha. Mahari Brothers Acee sirriitti akka yaadannu nu godheera. Andi galatoomi. Gara badhaasa itti aanutti deemna. Badhaasi itti aanu gosa haaraadha. Waggaa darbee gosa kana hin qabnu ture. Waggaatii waggaatti fooyyessaa dabalaa bareechaa deemna. Isinitti tolaa? Gosni haaraa kun gosa keeriyoogiraafiidha. Daansii argitan, shubbisa argitan, shaggooyyee argitan, kooriyoogiraafoota qaba. Viidiyoodhaaf yommuu argitan akkasumatti akkamatti dhaga'ame shubbisan miti. Aartii ofii isaatii qaba. Saayinsii ofii isaatii qaba. Ijoolleen kanarratti hojjechaa kanarratti of guddisanii aartii Oromoo immoo akkas guddisaa jiraniif kabaji dirqiidha. Miniire gosa kana keeriyoogiraafii gosa keeriyoogiraafiitiin kan nuuf badhaasu kan nuuf badhaastu eenyudha? Godina Shawaa Bahaa magaala Mojootti dhalatte. Barnoota ishee achumatti eegaltee xumurte. Bara 1998 shubbisaan miseensa baandii biiftuu Oromiyaa taatee shubbisuu eegalte. Viidiyoo kilippii weellisaa Kaasahuun Shoolee bara 1999 jalqaba shubbisaan jalqabde. Kilippiilee 200 ol hojjettee jirti. Waltajjiilee biyya alaa akka biyya Naayijeeriyaa, Turkii fi Sudaan dabalatee waltajjiiwwan 200 ol ta'an irratti agarsiisa shubbisaa dhiyeessitees jirti. Leenjii shubbisuu dabalatee yeroo intarteementii jedhamu barattoota ganna biliisan leenjisuu malee sagantaalee televezyiinii ETV3 Daankiraa jedhamu irratti waggaa 5 ol shubbisa aadaa Oromoo ummata ishii barsiisaa turte. Eenyu isheen? Ogeessa kooriyoogiraafii Tigist Faantee. Tigist Faantee. Haamileedhaan kabajaan garasii naa geggeessaa. Badhaasa kana kan kaadhimaman eenyu faadha?
Choreography kan moote eenyudha? Nanawwe na awwisiisa kolfa walirraan cinne kolfuutu cabaa koonaa deebisa. ሽመልስ አለሙ ፊ ቱሉ ይቆ ሽመልስ ቱሉ ሀምሌት ጥናታ ወልማን ፈኑ ፍረቱ በገገመደን ሽመልሲፍ ቱሉ በገገመደን ጀዳኒን ትግስቲንስ ናገለቴ ፈዳ ሽመልሲፍ ቱሉን ጎሳ ሃራ ከናን warra jalqabaa ta'aniiru. Badhaasa birrii 50,000 wajjiniin badhaafamanii irra deebi'aa baga gammadannaa jedhaniin. All right. Gaariin jalqabne mini. Isinitti tole? All right. Itti fufna kaa. We will continue the first category that we gave an award for was the choreography. And this was the first time. And as you've seen, these two young people have won the first category for the first time on the second Hachalu Hundesa Award. Congratulations. Amamo Gosa Gulala Video Chima Wagakana Best Editor of the Year awarded Fumna. eenyutu badhaasa kana nuu laata? Magaala Gudaritti dhalatee guddate. Barnoota sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa achuma Gudaritti xumure. Yuunivarsiitii Finfinnee Kiiloo Jaarraa digrii jalqabaa tiyaatir aartiin digrii lammaffaa immoo joornaalizim and kominikeeshiniin achuma eebbifameera. Gara hojiitiin bara 1994 hanga bara 2000 fi hanga 2000tti ekspertii tiyaatiraa ta'uun biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa keessa hojjetaa ture. Bara 2001 booda amma dhaabbata televezyiinii OBN kaasee daayirektara diraamaa ta'uun hanga har'aatti tajaajilaa jira. Yeroo dheeraa kana keessatti diraamaalee gaggabaaboo 200 ol daayirekti kan godhe yoo ta'u diraamaalee dhedheeroo televezyiiniin darban Sakaalla fi Ilkee dabalatee diraamaa TV daayirekti godheera. Drama raadiyoos 20 ol qopheessee jira. Namni kun eenyu? Gulaala viidiyoo cimaa waggaa kanaa badhaasa kan nuu laatan Chombe Hayilamaariyaam. Obbo Chombe Hayilamaariyaamidha. Hamileedhaan nuu simadhaa. Egaa editoroota yeroo baay'ee fuulduratti hin arginu garuu hojii hedduu cimaa kan hojjetanidha. Galatooma. Kan waggaa kana gulaala viidiyoo cimaa eenyufaatu kaadhimame eenyutu moo'e?
eenyu akka mo'ee kaardii nuuf laattu. ሽመልስ አለሙ ፊ አርቲስት ሊዮስ አባቦቲ ኤልዮስ አባቦቲ bakka biyaasaatiin furachaa jira. Eliyaas dhufeera lama ta'anii asumaan bakka gammadee chaaniin jira. Nagalateeffadha artist Birruu Barakatinis galatoomaa inneerra teessoo isaaniitti naa deebisaa. Artist Chombee Hayilamaariyaamin nagalateeffadha. Ammas itti fufaa awwaardiin Haacaaluu Hundeessaa marsaa lammaffaa. Clippy muuziqaa filatamaa best music video waggaa kana ammagaa badhaasa kan laannutaa badhaasa kana eenyutu nuu laata? Gara industirii miidiyaatti kan dhufte bara 1989 ogummaa gaazexeessummaatiin raadiyoo Itoophiyaatti qacaramuuni. Oduu dhiyeessuu ta'ee sagantaa bashannanaa jirti nama jedhamtuudha. Dhaabbilee miidiyaa garaagaraa keessatti sadarkaa garaagaraan kan tajaajilte yommuu ta'u, diraamaalee raadiyoo fi televezyiinan hedduu irratti kan hirmaattedha. Yeroo ammaas industirii fiilmii afaan Oromoo keessaa qooda olaanaa baachaa jirti. Hunda caalammoo ishiin waltajjii irratti simboo miidhaginaa sagantaalee kamirrattuu kan mul'attudha. Yeroo ammaas dhaabbata beeksisa dhuunfaa ishee banattee uummata ishee tajaajilaa jirti. Eenyu isheen? Hundumti keenya jaallannaa ni beennaa. Ani stage hostii kanan ta'e isheeyyuu argeeni. Carraa ishee wajjiniin hojjechuus argadhee beekaa. Kabaja guddaatu natti dhaga'ama. Zinnaash Olaanee Dorsis. Zinnaash Olaanee Dorsis. Hamileen itti xinnaata. Gosa kanaan klippii muuziqaa falmatoota filataman keessaa eenyu faatu kaadhimame ilaalla. Eenyutu moote? Biruk Girma. Biruk Girma duratti dhufee Biruk Girmaan artista keenya jaallannuudha. Amma ijoollee guddatanii nu boonsaa jiranidha. Yeroo darbees
Guma awwaardii irratti yommuu fudhatu argitaniittu Oromoos biyya isaas waamsisaa jira. Galatoominaa jedhaniin garuu dhiifama guddaa warra dursanii carraan laannee fi waan itti dhagaame carraa gabaabaan laadhaaf warra kanaan dura dursanii baatan carraa waan isiniin laanneef dhiifama guddaan sin gaafadha. Waaqayyo guddaan haa galatoomu. Silaa osoon otuu jechuu baadhee natti tola ture. Otuu haceen lubbuun jiraatee biyyi keenya ammaan tana maal fakkaatti ture? Sabni keenya akkamiin jiraata ture? Siyaasni keenya akkam ta'a ture jedheen of gaafadhe. Waggaa 3 keessatti imaanaa Hacaaluun nu kenne. Nu harkatti numa harka taa'ee jira. Ogummaan keenya kana sochoosuuf galma Hacaaluu kaayyoo Hacaaluu galmaan ga'uuf imaanaa guddaa nu harka taa'aa jira. Kan nuun hin tokkoomne sabni keenya tokkoomuu hin danda'u. Ogeessonni aartii kan nu waliin kabajne hawaasni keenya wal kabajuu hin danda'u. Kan nu nagaan taane hawaasni keenya nagaan ta'u. Kana ceesisuuf kutannoon akka Hacaaluu ejjennoon akka Hacaaluu ogeessota keenyaaf barbaachisaadha. Kana bakkaan ga'uu kan dandeenyu immoo ogummaa keenya hoo aangoomsine qofa jechuudha. Ogummaan keenya hundaa ol tarkaanfataa hoo ta'e saba qaruu, hawaasa qaruu, biyya ijaaruu, mootummaa qajeelchuu, paartii siyaasaa qajeelchuu danda'a jechuudha. Hamma nuti dura hin gorreetti wanni barbaannu sun milkaa'uu hin danda'u. Kana gochuuf ani akka nama dhuunfaatti kan natti dhaga'amu bara dhufutti galma akkanaa keessatti osoo hin taane instituushinii aartii Hacaaluu Hundeessaa keessatti walitti qabamuu qabna jedheen yaada. Imaanaa Hacaaluu ogeessonni har'a jirru bahoo dadhabne gabrummaa hiddaan buqqisnaa otoo baatee dhaloota guddifnaa jedhaniiru. Qaxaleewwan akka Hacaaluu waltajjii kanarratti barattoonni instituutii aartii Hacaaluu waltajjii gaggeessitoonni instituutii Hacaaluu waa hundaan mana Hacaaluutii ijoollee ba'aniin fuuldura keenya milkeessuu qabna jechuudha. Kana gochuuf tarii anumnan qabu ta'aadha. Kana gochuuf hoo waltaane nuuf salphaadha. Abbaa qabeenyaa isa kamtuu instituushinii aartii Hacaaluu Hundeessaa ijaaruuf duubatti jedha. Mootummaa isa kamtuu lafa Hacaaluu Hundeessaan dhigni isaa irratti dhangala'e kennuu dida. Ogeessa kamtuu dhaabbata kana ijaaruuf kottuu waltajjii irratti sirbi osoo jedhame hin sirbu jechuu danda'a. Kanaaf mataa keenya walitti qabannee imaanaa nu kenname kana akka ofirraa baasnee waan Hacaaluu madaalu nagaa saba keenyaaf, tokkummaa siyaasa keenyaaf, jaalala keenya akka cimsinu aartiin keenya cimuu dagaaguu daran kana caala deemuu qaban jedha. Kana gochuuf awwaardiin kun anaaf waan guddaa. Bu'uura isaa keenya hoo ta'e caalbaasiidhaaf miliyoona 1 nan kenna waan kana. Namni bu'uura kana kaa'uu barbaadu na harkaa fudhachuu danda'a. Osoo na wajjin taa'ee nan jaaladha. Garuu abbaa seenaa ta'uu qabna. Of kenninee biyya keenyaaf, tokkummaa keenyaaf, jaalala keenyaaf haa hojjennu. Warri qopheessitan ulfaadhaa galatoomaa jiraadhaa. Naa galateeffadhaa. Zinnaasholaan ulfaadhu galatoomi ishees naa galateeffadhaa. Warri badhaasa kana fudhatan hundumtuu 50,000 badhaafamaniiru. Hamilee irra deebi'aatii kuni baay'atee miti garuu hojii isaanii
caalaatti cimsuuf ammaaf waan dandeenyu itti dabalaa walit gargaaraa immoo ijoollee keenyas guddifachuu aartii keenyas guddifachuu dandeenya. Sponsorota keenya hedduu galateeffachuu barbaanna. Manaasota akka sponsorota keenya waliin otoo beekamtii silaachuu fi barbaanna. Kanammoo akka goonuu waraqaa beekamtiis bakkuma jiranitti waajjira isaaniitti kabajnee akka isaan kabajanii as dhufanii sagantaa keenya nu bareechanitti nus kabannee waajjiruma isaaniitti hidhannee kan itti laannu ta'a. Garuu baankota galateeffannu qabna. Sponsora keenya sadarkaa tokkoffaa sadarkaa guddaarra kan keenyu baankii Oromiyaa. Baankii Oromiyaa. Baankii Oromiyaa. Baay'ee sinitti boonna, sinitti gammanna. Faawundeeshinii Haacaaluu Hundeessaa waliin waan jirtaniifis immoo gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama. Egaa isin akka nu tumsitanitti sabni kun hundumtuu immoo si wajjiniin hojjechaa sinis caalaa akka tumsuu asii waadaa nan galaa walii gallaa mee haamilee naalaadhaa fi targisiisaa. Baankii Awaash naa galateeffadhaa. Baankii Awaash, Baankii Gadaa, Inshuraansii Awaash, ኢሳያስ አድቨርታይዝመንት ናገለቴፈዳ እጅግ እናመሰግናለን። እነዚህ ስፖንሰሮች ከጎናችን ስለሆኑ ነው ይህ ዝግጅት መሳካት የቻለው። ስለዚህ በድጋሚ ሁሉንም አንድ ላይ አመስግኑልኝ። በመቀጠል ሙዚቀኛ አኒስ ገቢ ለየት ያለ ሙዚቃ ያሰማናል። Sajil pipi kalisa Dagundu kanan gagae Napati di mahara sita napatana tae Tu hiraranara Kujajirinya kotip apa duga dafkara
Kucha jireenya kooti ati abbaa dhugaadhaaf karra Sinina sonae tole milkiin kan koo situ na badhaase wabii jireenya koo sinina sonae tole milkiin kan koo situ na badhaase wabii jireenya koo Guyaan gurraate ifa jilakfatu nagat kafana biktu situ nafka kabina bafate kisa kufin kufu Kufin kufu Kanu gaf dabbatu Ugadam jiratu Kufin kufu Kufin kufu Kanu gaf dabbatu Ugadam jiratu Galatomi 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 Abba wabi Galatomi Galatomi, Galatomi, Abba wabi. Galatomi, 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 Abba wabi, Abba wabi, Abba wabi, Abba wabi, Abba wabi. Abba wabi, 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 Abba wabi. Sajil pipi kalisa Dagundu kanan gagae Dabati di mahara sitanapatana sae Kisa ulsina tatachako Koltu hiraranara Kucha jireenya kootiif abbaa dhugaadhaaf karra Kucha jireenya kooti ati abbaa dhugaadhaaf karra Sinina sonae tole milkiin kan koo situ na badhaase wabii jireenya koo sinina sonae tole milkiin kan koo situ na badhaase wabii jireenya koo Guyaan gurraate ifa jilakfatu Nanya ញ៉ា teresa e ង ក ಫ ណ ប់ ទី កូ ទូ សិទូ ណា ប ដា សេ វ វិ ជិ រិ ញ ក កូ ទី អ តិ អ បា ឌូ កា ដា ហ្វ ការ រ ស៊ី ទូ ណា ប ដា សេ វ វិ ជិ រិញ ក កូ ទី អ តិ អា បា ឌូ កា ដា ហ្វ ការ រ ស៊ី ទូ ណា ប ដា សេ វ វិ ជិ រិញ ក កូ ទី អ តិ អា បា ឌូ កា ដា ហ្វ ការ រ ស៊ី ទូ ណា ប ដា សេ វ វិ ជិ រិញ ក កូ ទី អ តិ អា បា ឌូ កា ដា ហ្វ ការ រ ស៊ី ទូ ណា ប ដា សេ វ វិ ជិ រិញ ក កូ ទី អ តិ អា បា ឌូ កា ដា ហ្វ ការ រ ស៊ី ទូ ណា ប ដា សេ វ វិ ជិ រិញ ក កូ ទី អ តិ អា បា ឌូ កា ដា ហ្វ ការ រ ស៊ី ទូ ណា ប ដា សេ វ វិ ជិ រិញ ក កូ ទី អ តិ អា បា ឌូ កា ដា